warri Itoophiyaa keessa nagaatu jira jettee odeessitu laali abbaa Itoophiyaanota akka olii gadi daddarbatu waraanni shayxaanaa kun waraana shayxaanaati malee waraana biyya eeguu miti naamana laal arrii jaarsa kana yoo xiqqaate ilma namaa miti waaqee guddaan irraa saalfataa beeki isa yuu kabaja namummaa isaa isaaf dhabeeti eenyummaa isaatiin isa daddarba koofiyaan kun yoo xiqqaate eenyummaa isaati bar amantaa isaa kan mul'isu akkasuma kabaja isaa kan mul'isu nama guddummaa isaa kan agarsiisu bar abbaa kan kee ta'uu isaa kan mirkaneessu bar ofirraa darbi jedhaanii gabbeetta koofiyaan mataa keewwatee jiru yoo xiqqaate koofiyaan kun mallattoo amantaa isaati bar mallattoo eenyummaa isaati mallattoo kabaja isaati mallattoo abbaa kan kee ta'uuti kan inni ittiin agarsiisu bar kabajaadhaaf kan inni uffate bar biyya saniif kabaja bar nama guddummaa isaatiin akka ijoollee olii gad daddarbuun sun isa hanqateeti amantaa isaatiin eenyummaa isaatiin isa waraana isa xiqqeessa yoo xiqqaate dargaggeessa namni kun shanee gaafata dhaabbate atittuu dargaggeessa abbaa kana gaafatta amma aadaan takkattiin guutuun addunyaa tanaa irratti walii galte yoo jiraate nama guddaarraa hanga saalfatan guutuu addunyaa kanaa keessatti jaarsi ni kabajama biyya teenya Itoophiyaa malee waraanni kamiyyuu jaarsatti akka barbaadetti hin dubbatu jaarsi mataan isaa mootummaadha dabalataan abbaa nama hundaati akkamiin lafaa kaatee abbaa keetti akka barbaadetti dubbattaati siif shaneen tanteellee walumaan shamaa isinii deemtee shaneen barbaadattu yoo barbaadde kan jaarsatti afaan bantu ilma abbaan haadha dhugaatti nama gaddisiisa kana hunda kan godhe maal seetan warri badhaadhin nafiin jettutu wanni siirran nurra qooqse miidiyaa Itoophiyaati naamana wanti akka miidiyaa Itoophiyaa cubbuu Itoophiyaanota irratti hojjeten jiru maaliif seetan hundi isaaniitu walii galanii mootummaa cubbuu kana jala hiriiranii kijiban jirre odeessuun ummata fudhachiisanii haqa hawaasa keenyaa dhoksanii akka waan rakkoon hin jirre biyyattii sana keessatti akka waan ummanni keenya miidhamaa hin jirre akka waan ummanni keenya wanni inni barbaade hundi isaa guutamee irraa lafatti hafeetti odeessuudhaan haqa ummata keenyaa kan affane miidiyaalee Itoophiyaati akkasitti naftummoo guyyaa tokko ni baati naamana dhugaa dubbanna taanan erga warri badhaadhin nafiin jedhanii gara aangootti dhufanii biyyi keenya takkaa boqotteen beektu rakkoon hawaasa keenyaa akkatti fufetu jira waan miidiyaan Itoophiyaa odeessu kana ummanni illee fudhatee warri ala jirus kan keessa jirus walquban qabu kan ummataaf hojjetu hin jiru rakkoo ummataa kan hojiirra oolchu hin jiru wanni hawaasa keenya irratti ta'u bara naamana parsantiin 90 hojiirra ooltu mul'attu sooshaal miidiyaa irratti ol hin baatu parsantiin 90 wanti kaameraa duubatti hawaasa keenya irratti ta'aa jiru kana hundaa kan godhu immoo dhibbatti paartii badhaadhinaati jedhee kan hin laal warra badhaadhina hin jedhu warra amma biyya bulchu kana jedhee kan hin onnee dhadhaadhuu fi mormiin hangana gahuun hundinuu kan ba'u isaan irratti waraanni sibiil waariin biyya keenyaa kun isaan irraa ka'e olaantummaa fi fittummaa isaan barbaadan irraa ka'e isaantu lammiilee kana isa kaan wareersee bosona seensise kaan hiriyaa isaa ajjeesuudhaan kaan hiriyaa isaa wareersuudhaan kaan isumaa wareersuudhaan hudduu keessa dhiitanii ijoollee bosona yaasanii warri bosona keessa ciisu kun hundinuuyyuu mormii isaatiif bahe waan ta'eef balaa kana hundaaf kan biyya keenya saaxile dhibbatti isaanii kan gaddeebisanii nuti isin misoomsaa nutu kana isinii godhaa waggaa 40 bulchina nuun jedhus isaan fedhii waggaa 40 bulchuu isaaniititu biyya keenya balleessaa jira kun dhugaa jirtuudha farri biyya kana biyya keenya Itoophiyaa warra kana naamana hedduun keessa waan kana quban qabdanii bitaa isin gala maaliif jennaani wanti miidiyaa irraa isin dhageettan waan biraati waan hawaasni keenya keessa jiru wamaayyuu quban qabdanii kanaafuu dhugaan isiniif hin galtu yoo nu mormitanis umaa isin irraan feenu maaliif jennaan hin hubattanii waan ta'eef